jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya guraandhala 16 bara 2023 OGMC irraa oduu isinitti himna. Oduu waliin ani Baawut Jiraatiin. Naannoo uummattoota kibbaa godina Guraagee magaalaa Walqixxeetti namoota gaaffii bishaanii gaafachuuf ba'an irratti dhukaasa humnoonni nageenyaa bananiin lubbuun namootaa darbuu jiraattonni himanii jiru. Caaltuu Faayisaa dabalata qabdi. Naannoo kibbaa godina Guraagee magaalaa Walqixxeetti rakkoo dhiyeessii bishaanii ji'ootaaf mudateen furmaanni akka isaaniif kennamuuf namoota hiriira ba'an irratti humnoota nageenyaan dhukaasa banameen lubbuun namootaa darbuu fi miidhaan qaamaa ga'u jiraattonni BBC'tti himan. Jiraattonni bishaan yeroo dheeraaf badee ture jennaan rakkoo isaanii ibsachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 8/2015 gara waajjira misoomaa bishaanii magaalittii yeroo deemaa turanittidha. Humnoota nageenyaatiin dhukaasni kan itti baname. Sababa kanaanis namoonni 3 lubbuun darbuu jiraattonni magaalittii BBC'tti himaniiru. Namoonni 5 kaanis miidhaan irra ga'ee haala yaaddessaa irra jiru jedhan. Dhukaasa kanaan warreen akkaan miidhaman gara hospitaala Yuunivarsiitii Walqixxee kan geeffaman yoo ta'u, kanneen miidhaan salphaan irra ga'e immoo kiliinikoota keessatti yaalamaa jiraachuu ibsaniiru. Hospitaala Walqixxeetti hakiima baqaqsanii wal'aanuu kan ta'an Dr. Baayiluu Daggoo namoonni 2 laphee fi mataa isaanii irra rasaasaan dhahamanii reenfi isaanii hospitaala dhufuu himan. Akkasumas namoonni 5 akkaan madaa'anii haala yaaddessaa ta'een gara hospitaalichaa dhufuu. Kana malees namoonni miidhaa jabaa garuu kan lubbuu isaaniif hin yaaddessine miidhamanii hospitaala galuu Dr. Baayiluun dubbataniiru. Bishaan guutummaan guututti erga badee ji'i baay'een darbuu kan himan jiraataan magaalittii kana duras torbee lamatti al tokko yookaan ji'atti takka qofaa dhufa ture. Bishaan kunis qulqulluu akka hin taanee fi rakkoonis kan hundee jabeeffate ta'uu dubbatu. Hiriira irratti gaaziin imimmaanessu erga biifameen booda dargaggoonni naasuudhaan yeroo fiigan dhukaasni banamuu kanaanis lubbuun namootaa 2 darbuu hubachiisaniiru. Haala suukanneessaa ta'een namoonni miidhaman 5 jiraachuus himaniiru. Manni maree bulchiinsa magaalaa Walqixxee yaa'ii kaleessa akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 7/2015 taa'een rakkoon bishaanii furmaata akka kennamuuf mari'achuu fuula miidiyaa hawaasaa irratti beeksiseera. Bulchiinsi magaalittii rakkoo hanqina bishaanii furuuf dursa kennee hojjechaa jiraatus haala barbaadameen bu'aan hin argamne jedheera. Ta'us filannoo jiru hunda fayyadamuu rakkoo kana salphisuuf akka hojjetu kantiibaan magaalittii obbo Abbabaa Asaffaa dubbachuu miidiyaa hawaasaa kanarratti taa'eera. Godaantonni 73 qarqara galaana Liibiyaa keessatti dhidhimuun du'uun himamee jira. Gadaa bultuun akka itti aanutti dhiyeessa. Godaantonni bidiruu nama feetee xiqqoo irra turan 73 qarqara Liibiyaatti dhidhimuun du'uun UN itti jaarmiyaan dhimma baqattootaa hime. Dooniin gaafa qibxataa namoota fe'ee dhidhimeerraa namoota 7 qofatu lubbuun oole kan jedhe jaarmiyaan kun haa ta'u malee isaan iyyuu hospitaala bakka yaalamaa jiranitti haala baay'ee hamaa ta'e keessatti akka argaman himee jira. Hanga ammaattis reenfi namoota 11 ta'anii waaldaa addeessa diimaa Liibiyaa fi poolisii biyyattiitiin baafamus ibseera. Bidiruun namoota feetee imalaa turte kun gara Awurooppaatti ce'uuf akka turte kan hime jaarmiyaan dhimma baqattootaa kun toorri kun hulaa godaantonni irra imalanii fi lubbuu namoota hedduu galaafataa jiru akka ta'es himee jira. Imala hamaa kana yaaluun baruma 2023 keessa qofallee namoonni 130 ta'an hulaa galaana Meeditiraanii keessatti dhumaniiru jedhe. Jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka jedhetti bara darbe keessa piroojeektiin godaantota dhaabbanni namoonni 1450 ta'an galaana kana keessatti du'uun isaanii galmeessira. Haalli kun kan biraa darbamuu miti jedhe dubbii himtuun garee piroojeektii kanaa Saafameeliin hojii lubbuun oolchuu fi barbaadu irratti humni dabalataa guddaan akka barbaachisu kunis meekaanizimii ifa ta'ee fi haala imaltoonni nagaan ittiin dhaqqaban diriirsudha jette. Imala hamaa akkanaa godaantonni fudhatanii xiqqeessuuf karaa imala nagaa qabeessa fi beekamaa ta'e irratti hojjechuun akka barbaachisus himteerti. Godaantonni biyyoota Afrikaa adda addaarraan Liibiyaa keessa qaxxaamuruun karaa galaana Meeditiraaniyaa gara biyyoota Awurooppaattis ce'uu jedhame. Irra caalaan isaanii gara Xaaliyaanitti kan galan yoo ta'u dhiyeenya Xaaliyaaniin daangaa galaana ishee irratti eegumsa cimsitee turteerti jedhame. Haa ta'u malee dhumaatii hanga kanaa osoo jiru lakkoofsi godaantota ulaa kanarrattis dhumanis wagguma waggaan dabalaa deemaa akka jiru dhaabbileen dhimma godaantotaa irratti hojjetan ni himu. Arsenaalii fi FA'n Kevin De Bruyne irratti waa'ee qaruuraa darbatamee qorachuu eegalanii jiru. Dabalata qabna. Taphataa Pirimeer Liigii Ingiliz murteessaadha jedhame roobii guraandhala 15 bara 2023 gaggeeffame irratti qaruuraa fi qaphee pilaastikaa deeggartoonni Arsenaal Kevin De Bruyne irratti darbatan qoratamuu eegale. Waldaan kubbaa miilaa Ingilaand tapha Siitiin dirree Emirates irratti Arsenaaliin 3-1 injifate wantoota deeggartoota Arsenaaliin Kevin De Bruyne irratti darbataman irratti qorannoo eegaluu himee jira. Taphataan sarara gidduu Siitii kun goolii jalqabaa lakkoofsee goolii haala adda galchees mijeessee erga kennee booda jijjiiramee bahee osoo qarqara dirree irra adeemaa jiru qaruuraaf qabeen pilaastikaa itti darbatamuu eegale. Taphachiisaan morkii kilaboota lamaan kana Antooni Teelar gabaasa tapha barreessuu keessatti ta'u
Dibrayaan kana kaasuu hin oolle jedhameera. Kilabni Arsenaal ta'e kanaan wal qabatee viidiyoowwan CCTV sakatta'u kan eegale yeroo ta'u warri kana raawwatan adda ba'anii mul'atu taanaan tarkaanfii jabaa akka fudhatu ibseetii jira. Dubbiimaan kilabichaa kun waan fudhatama hin qabne obsaan bira hin darbamu jedhaniiti jiru. Injifannoo Siitiin qarree gabatee liigichaa irra kaa'e keessatti gahee olaanaa kan ba'e Dibrayaan miidiyaalee hawaasaa dhimma itti ba'u irratti wanni isa mudate kanaan qooseetii jira. Taphataan lammii Beeljiyeem kun sarara yeroo waatti darbatamu agarsiisu maxxansee jalatti kan biraa barbaadu jedhee barreesse. Suuraa kan biraa jalatti ammoo suuraan qabee waan itti dhugan mataa isaatti bu'uuf dhiyaattee agarsiisu jalatti galatoomi jedheeti barreesse. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaa irraaf qopheeffanne xumurreetii jirra. Waan nu daawwattaniif galatooma.